Galiin gabatee yeroo kaffaltii ittiin walitti qabamu of danda'e qaba. Adoolessi tokko haga onkololeessa 30 gabatee yeroo kaffaltii gibiraa naannoo Oromiyaa darbees biyyaati. Kaffaltoonni gibiraas sadarkaa isaanii irratti hundaa'uun ji'oota 4 seeraan taa'eef keessatti galii galchuuf dirqama qabu. Haaluma kanaan kaffaltoonni gibiraa sadarkaa caa adoolessa tokko haga 30, sadarkaa ba'an adoolessa tokko haga qaammee 5 yookiin 6, sadarkaan adoolessa tokko haga onkololeessa 30tti galii isaanirraa barbaadamu galchutu irra jiraata. Yeroon kaffaltii gibiraa gargar ta'uun ulfaatina daldalaa irratti hundaa'u irraa madda. Yeroon kaffaltoota gibiraa gargar ta'uu waan danda'eef akkuma ulfaatina daldala isaaniiti tokkoffaan kompleksitiin sadarkaa isaaniitiin jiru garaagara waan ta'eef kompleksitiin sadarkaa arra jiru caarran jiru baan immoo xiqqoo kompleksitiin kan caarra fooyya'eedha. Kanaaf deebisee immoo waxabajii 30 akkuma biyyattiitu dhuma bajata waggaa waan ta'eef yeroo kana keessa daldalanis meeqan hojjedhee meeqan buufadhe waan jiru sirriitti xiinxalee yeroo itti beeku jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabatee sadarkaa caa faayinaanshaal steetimentiin yookaan immoo galmeen inni dhiyeessu waan isarraan eeggamneef murtiiuma abbaa taayitaa galiiwwan irraa isa qaqqabe qabateet dhaqee kaffaluu qaba. Warreen kun immoo akkuma daldalli isaanii cimaa dhufeen yookaan immoo kompleksitii irratti hundaa'anii ibsi gabaasota adda addaa wanni qopheeffachuu qaban hin jiran. Warreen kanaaf akka yeroo gahaa qabaatuu fi sirriitti sochii daldala isaa xiinxalee galmee herregaa yeroo labsii kaa'ameef san keessatti dhiyeessuu akka danda'uuf haalli kun kan mijaa'eef jechuudha. Qophii galiin misoomaaf torban darbeetiin gabatee yeroo kaffaltii gibiraa kaffaltoota gibiraa sadarkaa caa adoolessa tokko haga 30 ta'uu isaa isinii dhiyeessuu kenna ni yaadattu jennee yaadna. Qophii har'aa kanaan immoo gabatee yeroo kaffaltii gibiraa kaffaltoota gibiraa sadarkaa baa ilaalla. Nu waliin tura. Ifatti beeksisuu yeroo kaffaluuni ofiif biyya ofiif amanamtummaani. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa baa jedhaman isaan galiin waggaa isaanii 101 haga 500 jidduu jiru. Kaffaltoonni gibiraa kunniin adoolessa tokko haga qaammee 5 yookiin 6tti galii galchutu irraa eegama. Galmeen herreegaa kaffaltoonni gibiraa sadarkaa baa dhiyeeffatan salphaa ta'uu isaatiin yeroo seeraan taa'eef keessatti galii galchuu danda'u jedhamee abdatama. Kaffalaan gibiraa sadarkaa baan booda jennu immoo galiin isaanii 100 hamma 500 kan jirudha. Isaan kun galmee herreegaa isaan dhiyaatan galmee herreegaa salphaadha. Galmee herreegaa salphaa jechuun maal jechuudha? Ibsa bu'aaf kisaaraa isaanii duwwaa dhiyeessanii gibira kaffalu. Ibsa qabeenyaa fidaa keessa galanii balaansii itti kan jennu san hojjetanii kan hundumaa dookumentii kana deeggaru hundumaa sassaabanii maal jedhanii wanta kaffaluun barbaachifneef galmee herreegaa san dhiyeeffatanii salphaa waan ta'eefiti hamma onkololeessa 30tti amma hagayya 30tti kaffaluu danda'u jedhamee yaadamee labsina keessattis yeroon kun kan kennameef jechuudha. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa baa ji'oota lamaan seeraan taa'eef keessatti rakkoo dabaree tokko malee galii akka galchaniif abbaan taayitaa galiiwwanii sadarkaa adda addaa irratti argaman qophii xumuraniiru. Yeroo ammaa adoolessi tokkos gahaa waan jiruuf akka godina keenyaatti magaalotaaf aanota dabalatee qophii gahaa taasisnee jirra jechuudha. Maaliif kaffalaan gibiraa murtiin erga isa qaqqabe booda abbaa taayitaa keenya dhufee yeroon isaa achitti darbuun qabu yeroon keessummaa'ee deemuu qaba. Kanaaf immoo wantoota nurraa eeggaman barmaatilee kanaan dura nu qunnaman hunda giddu galeessa godhachuudhaan jechuudha. Tokkoffaa maamaadaan nagayeewwan maanuwaalii haala gahaa ta'een akka nu qopheessu yoo ibsaanii fi neetworkiinis yeroo baay'ee waan ciccitaa jiruuf ibsaaf neetworkiin kun bakka citutti abbaan dhimmaa iddoo san dhaabachuu waan hin qabneef damnee nagayee kenninee fi waan kaffalatee gara mana ofii yookaan immoo gara hojii ofii akka deemu haala mijeessinee jirra jechuudha. Magaalotas aanota keenyas kanaan duraan oorantii goonee abbaan dhimmaa dhufee akka abbaa taayitaa keenya keessa dhaabachaan oolle tajaajila barbaadamu yeroon akka argatee deemu
haala mijeessaa jirra. Jenereetara akka bitatan akkasuma immoo ciccitiinsa neetworkii yeroo tokko tokko uumamu abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa deeggarsa barbaachisaa hatattamaa akka nu godhu kanaan duraanis gaafachaa turre fuula duraafis akka qophii gahaa nuuf taasisan dabarsinee jirra jechuudha akka ergaatti. Bara kana yeroo barri bajetaa kun dhumee barri bajetaa haaraatti eegalamu waan ta'eef nuyi qophii kaffaltoota gibiraa sadarkaadhaan jiranii fi kaffalaa gibira isaanii sirriitti akka kaffalaniif yeroo kaa'ame keessatti akka kaffalanii qophii hundumaa xumurree kaffaltoota gibiraa eegaa jirra jechuudha. Gama abbaa taayitaa galiitiin gaaf sanaa miti kan qophiin godhamu durseetu daldaltoonni keenya sadarkaan jiru daldaltoota meeqa qabna sadarkaan isaanii meeqa yoomii isaan keessummeessinaa kan jiru dursa itti qophoofna gaaf sanaa miti gaaf inni gibira nu biratti kafalutti hin ta'in dursineetu ji'a 2-3 dura wantoota isarraa eegamu mijeessinee eegnaa akkaataan ittiin haala salphaa ta'een kanfalee deemuu danda'u hundumaa mijeessineet eegna jechaadha. Kanaaf sadarkaa aannaa dhufnu isteetimentii isaaniillee namni harkaa fuudhee hojjetee fi isaan gaggeessu isa kanaaf waraqoonni waan isaan barbaachisu hundumaa reedii ta'eetu qaamni maallaqa kana harkaa fuudhee yookaan immoo siliippii baankiitti ergee isaan keessummeessu kun mijaa'eet hojjetaan firoonti laayinii keenya sirriitti sirreessineetu jaroota akka simatanii dafanii keessummeessan kana humna namaatiin hin goonaa maateriaalota illee akkaataa barbaachisanii keessumaa amma gara siiktaaksitti galaara jirra akka magaala keenyaatti eegallee jirra kanallee kompiitaroonni keenya akka hojjetanii fi namoota siiktaaksii kanfalan sana neetwoorkii yoo baduu baatte dafanii akka keessummeessan ta'uu soo baate immoo maanuwaaliidhaan dafanii akka isaan harkaa fuudhan isa kana dursinee qopheessanii jira. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa kamirrattuu argaman galii galchuuf gara abbaa taayitaa galiiwwanii yeroo deeman sababoota garagaraatiif tajaajila barbaadan osoo hin argatiin turuu danda'u. Sababoota tajaajila kaffaltoonni gibiraa argachuu malan lafarraa harkisuu danda'an keessaa tokko yeroo galii galchuuf gara abbaa taayitaa galiiwwanii deeman ragaa barbaachisu qabatanii dhiyaachuu dhabuu isaaniiti. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa ba'aa galii galchuuf ho'itta dhufan sanadoota deeggartuu garaagaraa qabatanii dhiyaachuu akka qaban dhaamame. Faayinaanshaal isteetmentii qabaachuu qabu. Isa jechuun achi keessatti baalaansii shiitii dirqamurree baatan yoo qabatan ni jajjabeeffama. Achi keessatti tokko galmee sanadoota deeggartuu sanadoota baasii isaanii sanadoota galii isaaniitiin wal qabatee waan tokko hunduma isaanii qabatanii karaa abbaa taayitaa galii ni dhufu. Akkuma abbaa taayitaa galii dhufaniin aseesmentiin abbaa taayitaa galiitiin hojjetamaa fi aseesmentiin erga hojjetamee raawwatamee kaashingiin qarshii irraa fuudhaa jechuudha. Daldaltoonni sadarkaa baay'ichaan kan jiddu galeessaadha. Kaapitaalaadhaan yookaan immoo galiin isaanii jiddu galeessa kan sadarkaa caasanaa ol ta'ee galiin isaanii gurgurtaa waggaa qarshii 1,100 hanga qarshii 500 gadi jidduu sana kan jiranii sadarkaa baadhaa. Isaan kun egaa galmee qabatu galmeen isaanii innaa qabatan kanarratti galmee sana nu dhiyeessu. Galmeen sun kan nu dhiyeessuu danda'an adoolessa tokko kaasanii hanga hagayya 30 yookaan immoo paagumee 5 illee itti dabalanii galmee isaanii beeksisuu gibira isaanii kanfaluchaadha. Egaa isaan kun wanta adda isaan godhu sadarkaa caasanarraa ol jiru ragaa qabatu sadarkaa isa guddaa hin qaqqabne baalaansiitti waan kana baay'een janqamanii simpilima gurgurtaa isaaniif kan beeksisanii nu ta'achaadha. Kaffalaan gibiraa sadarkaa baallee akkuma kaanii yeroon labsii an kaa'ameef hin jira. Yeroon sunis adoolessa tokko kaasee hanga qaamee 4 yookaan qaamee 5 yookaan immoo 6tti jechuudha. Yeroo kana keessatti kaffalaan gibiraa sadarkaa baa ta'e tokko dirqama galmee qabachuu waan qabuuf galmee isaa sirriitti qindeeffatee guyyoota 6 kana keessatti guyyoota 65 ta'uu danda'u 66 ta'uu danda'u guyyootan kana keessatti galmee herregaasaa yookaan immoo ibsa gabaasa herregaa faayinaanshaal isteetment wantoota jedhaman kana guuttatee dhiyaachuu qabaa jechuudha. Yeroo dhiyaatu kana keessatti sadarkaa aarraa wanni adda isa godhu maalinni baalaansi shiitii dhiyeessuuf hin dirqamu jechuudha. Baalaansi shiitii dhiyeessuuf kan hin dirqamne yoo ta'u akkuma sadarkaa aasan wantoota kaan guuttatee dhiyaachuu qaba. Akkasuma kaffaltii yeroo duraa inni ibsa gabaasa isaarratti amanee nan kaffala jedhe isaanillee dhiyaatee yeroo san keessatti kaffaluu qabaa jechuudha. Kaffaltoota gibiraa sadarkaa baa dabalatee
isaan birootis gabatee yeroo kaffaltii gibiratti fayyadamanii galii galchuun murteessaadha. Gabatee yeroo kaffaltii galii galchuu qaban keessatti abbaa taayitaa galiiwwanitti dhiyaatanii galchuu dhabuun adabbiiwwan garaagaraa geessa. Daldaltoonni yeroo isaaniitiin yeroo taa'e keessatti taayim iskeejulii taa'e san keessatti yoo kaffalan tokko saaxila adda addaatiif adabbiiwwan adda addaa saaxila bahurraa bilisa ta'u. Maaliif achi keessatti yeroon kaffaluu dhabuudhaan yeroon beeksisuu dhabuun ni jira, adabbiin dhalli baankii ni jira. Kanaaf dursa maal ta'uu qabaa hubannoo hin uumnee fi erga hubannoo uumne asitti daldaltoonni tokko yeroo dabarsanii yoo dhufan adabbiin tursiisanii kaffaluun irratti bu'a. Adabbiin tursiisanii beeksisuu dhabuudhaan akkasumas immoo adabbiiwwan dhala baankii irratti bu'a. Kanaaf akka inni kun irratti hin buuneen dura hubannoo uumuudha. Erga kun ta'ee booda immoo adabbiiwwan adda addaatiif saaxila bahu. Kanaaf akka isaan saaxilan baaniif tokkoffaa dursa hubannoo uumamu jira. Hubannoon gama biroosharii adda addaa maxxansuudhaan akkasumas immoo konkolaataadhaan deemamee torboodhaan akka isaan kaffalan annaawunsii gochuudhaan sosochiin bifa kanaan adeemsifamu jira. Adeemsi mataa isaa danda'ee jira waan kanaaf kuni akkaatuma kanaan dura itti barame bara kana keessa immoo irra caalatti kana itti socho'uudhaaf qophiin haal dureewwan dura xumuramee jira jechuudha. Kaffaltoonni gibiraa keenya darbee harcaatii ni qaba. Harcaatiin jiraatus gama lamaan jedheen yaadna. Tokkoffaa kaffalaan gibiraa keenya yeroo sanatti yeroo nuti odeeffannoo dabarsinu beeksisa kana baasnu yeroo miidiyaan dabarsinu kana naannoo dhaabbata isaatti argamuu dhiisuu danda'a. Yookaan rakkoo addaatiinis immoo fagaachuu danda'a. Yeroo kanatti harcaatiin dhufuu danda'a. Gama biraatiin immoo har'a boru guyyaan isaa hin jira. Guyyaan tokko lama guyyaan haftuutti nan galcha yoo jedhe yeroo kana isaa darbuu danda'a. Kanaaf warra harca'e kana immoo maal goonaa kan jedhu akkaataa qajeelfamni labsiin abbaa taayitaa galii 74/1995tiin hin adabamu jechaadha. Adabbiin kunis mataa sadarkaa qaba. Maal akka adabamu ammamuu ture guyyaa meeqa ture ji'a meeqa ture akkaataa kanaan taa'ee waan ta'eef labsii sana irratti hundaa'uudhaan akkaataa qajeelfama sanaatiin adabbii isaanii sirriin fudhatu jechuudha. Labsiin gibiraaf taaksii yeroo kana kaffaltoota gibiraatiif kaa'eera. Kaffalaan gibiraa immoo yeroo kana keessatti yeroo isaatti gargaaramuu qaba jechuudha. Yoo yeroo isaa irra darbee dhufe adabbii adda addaatiif saaxila ba'a. Kanaaf yeroo kana keessatti argamuun isaanii rakkoo yerootti kaffaluu dhabuun dhufu jechuunis rakkoo cinqatiin hin barbaachisu jechuudha. Yeroo sanatti yoo kaffalanii rakkoo walirra bu'ee akka hin kaffalle kan godhudha waan ta'eedhaaf kanaaf rakkoo kana furuudhaaf yeroo sanatti gargaaramanii akka dhufanidha kan jajjabeeffamu. Ragaalee barbaachisan qabatanii dhiyaachuu dhabuu dabalatee erga yeroon xumuratti dhiyaate galii galchuuf gara abbaa taayitaa galiiwwanii deemuun kenneensa tajaajilaa irratti dhiibbaa geessuu danda'a. Sirna gibiraa qindaa'aa siiktaas jedhamuun tajaajila kennuu eegaluun harcaatii galii hir'isaa jiraatus rakkooleen neetworkii fi ibsaan wal qabatan garuu kaffaltoota gibiraa deddeebisuu keessatti gahee qabu. Rakkoolee gama kanaan mul'atan furuufis abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa xiyyeeffannaan hojjetaa tureera. Ammas hojjetaa jira. Rakkoon neetworkii rakkoon ibsaa akka cadhaa kan quunnamudha. Adoolessa eegennuuf yookiin nagayyee eegennuuf dubbiin isaa deemee rakkoodha. Bakka rakkoo ta'etti bakka danda'ametti jenereetii akka jiraatu gochaa jirra. Humna ibsaa bakka qabnutti jenereetirii jira. Jenereetirii immoo ishee tokkotti waliin gahuu hin danda'amu. Kanaaf bakka baay'ee rakkoon baay'atee kaffalaan gara baay'eetti jenereetirii bakki jiru jira. Bakka jenereetiriin jirretti garuu kan gochuu dandeenyu hojumaata ittiin kana keessummeessuun qopheessuutu nurraa eegama jechuudha. Maaliif kaffalaan gibiraa fedhii dhufee gibira kaffaluu isaati wanti guddaan kan barbaadu malee hojiin odiitii, hojiin asesmentii, hojiin murtii kun hundumtu kan hojjetamu erga kaffalaan gibiraa fedhiidhaan gibira kaffalee deebi'ee booda hojii hojjetamudha. Isa kana siistemaan kan hojjennu waan ta'eef hojumaata sirreessuu jireessinee ilaalnee rakkoon kun yoo qunnames hiikuu hin danda'ama jennee amantaa qabna. Gabateen yeroo kaffaltii gibiraa kaffaltoota gibiraa hundaaf taa'e akka feeteen osoo hin taane xiinxalli humna daldala kaffaltoota gibiraa irratti hundaa'eeti. Yeroon kenname gahaa ta'uu isaatiin kaffaltoonni gibiraa itti fayyadamuu akka qaban abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa dhaameera. Maaliif yeroo kana filannee akka abbaa taayitaa galiiwwaniitti sirna gibiraa fi bulchiinsa gibiraa fi taaksii ammayyaa diriirsuudhaaf kan tattaaffii godhaa jirru ergamni abbaa taayitaa galiiwwaniitis
sirna bulchiisa gibiraaf taaksii ammayyaa fi haqa qabeessa ta'e diriirsuudha. Kana jechuun sirni gibiraaf taaksii tokko ammayyoome jechuun qajeeltowwan bulchiisa gibiraaf taaksii idil addunyaa akka biyyaatti beekaman muraasatu jira. Kana keessaa akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf mijaa'ina yeroo konviinansii kan jedhamu kun qajeeltoo yeroo baay'eedhaaf biyyoonni baay'ee filatan keessaa tokko. Kanaaf akka biyya keenyatti ji'a adoolessaa jechuun yeroo ittiin sochiin diinagdee gara tasgabbiitti galee gara herreega isaanii bu'aaf kasaaraa isaanii itti baran yeroo itti waan hundumtuu fakkeenyaaf manni barumsaa hin cufama barattoonni gara mana barumsaatirraa gara maatti galtee boqonnaa irratti dhaabbileen tokko tokko herreega isaanii foormaalii cufanii yeroo itti ooditi godhanii bu'aaf kasaaraa isaanii beekanii kanarraa kan ka'e adoolessa tokkorraa eegalee daldallis tasgabbaadha. Sochiin diinagdee biyya keenya keessa jiru ganna rooba sanii wal qabatees qonnaan bulaan gara ooyiruu isaatti gara qonna isaatti deebi'a waan ta'eef gabaa ho'aa keessa hin jiru waan ta'eef daldaltootaaf yeroon kun filatamaadha. Galiin yeroo isaa eegee galuun faayidaa dachaa qaba. Karoorri misoomaa bahu hundi galii walitti qabamu irratti hundaa'a waan ta'eef milkaa'ina tajaajila hawaasni argatuutiif murteessaadha. Faayidaan biroo galii yeroon galu irraa argamu kaffaltoonni gibiraa adabbii jalaa waan baraaramaniif hamilee galii galchuuf qaban kakaasuun galiin fedha irratti hundaa'e akka galu gargaara. Kanaaf galiin kaffaltii hin hafne waan ta'eef gabatee yeroo ta'e itti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Galii galfannurraa kan biyyaan ijaaru gibiraa fi taaksii yeroo na kaffalu ifaatti beeksisuu yeroo kaffaluuni ofiif biyya ofiif amanamtummaa.